naannoon kun Shaashmannee ganda duwwaa lamaati. Ta'e atisgi mana barumsaa Luusii fi burqaaqee roolle kun ollu kun Luusiidha ka argitanii. Kun axirin balokkeetii kun ka masgiida 81 jechuudha. Eeka hoolota. Ollaan kun akkana jira. Kun ka gadaanu kun ispaalteedha. Ispaaltii karaa Hawaasaa fi Finfinnee dabarsu kallattii hundaan dabarsu jechuudha. Ammas keessa kana isinitti agarsiisuudha. Lafa ajaa'ibaatitu jira. Kunoo asiin manni kun kaaree 400 irra isa jirudha. Waan guddina kaaree 500 fakkaata. Biqiltuu garagaraatiin isa bareedee faayameedha. Maashaallah tabaarakallah. Waan baay'ee namatti tolu. Kunis addatti kiraadha. Yoo barbaadan achiin kutanii suuqii godhatanii. Biqiltuun kunniin akka isin argitan kana irrattidha. Gibbiin isaa bunaan ka guutame, wantoota garagaraatiin ka guutame. Hajiriin isaa kallattiin zuuriyaan hundi isaatu iyyuu qorqorroodhaan isaa xiramee jirudha. Guddaadha jechuudha. Amma mana kana mana biraa diizaayinii barbaadaniin bolokkeettiidhaan gubbaa kanarra qaqqajeelchanii oofuun isa danda'amudha. Manni kun mana guddatu irra jira. Diizaayinii duriitiin kan ijaarame. Lafti qabiyyeemaan jirti. Kaartaa pilaaniidha jechuudha. Kinoo manni guddaan kun keessa isaa kutaa baay'ee qaba. Duuba kanaanis saarbisii kiraatiitu jira. Kunoo manni akkana bareeda. Diiguufillee xaarii nama hin gaafatu. Yoo mimmiidheessuu taate malee asiin kunoo kutaa kunoo yoo hedduudha. Kushiinii qabatee bishaanii boombaa lama qabettanii. Boombaan qaba. Manni fincaanii as keessaanii shaaworii fi manni fincaanii illee asiini. Kun asiin manni akka arguu irra jirru kanarratti maashaallahu baay'ee beesteedha. Qoxaarii illee kamataa isaa qaba. Bishaan qaba. Kotta mana seenname. Maabiraatii naa ibsa. Taftaal? To'achuu kanas. Tiriisaa rakkoon qabu. Kutaa kana laakka'uu fi keessa kanatti kutaa tokko manni guddaan kun kanaan 2 saaloonidha kuni. Kanaan 3 kanaan 4. Manni guddaan kun kutaa 4 qaba jechuudha walumaa galatti. Ka duubaa 2 5 6 kunuyyuu kutaa 2 moo tokko kun guutuun isaa balbala 3tu walitti jira jechuudha kunuyyuu jechuudha. Tokko 2 3 asis 3 asitti 4 7 gamas 2 kutaa 9 shaaworii fi shantibeetii dhiisaa. Bunni silaa lakkoofsan qabu. Yaa noor aleeka ina war aleeka nama rabbi isa badhaasee fi qeenqee maashaallaadha. Qeenamni guddaan keessa jiraachuu danda'udha. Kun akkuma argitanitti manni waan diiguudhaaf nama yaachisu hin qabu. Bishaan qaba, ifaa qaba, kaartaa pilaanii qaba, iddoo gabbisa loonii qaba. Kun loon illee akka barbaadan keessa gabbifachuudhaaf, bunallee dhaabachuudhaaf, biqiltuulee nyaachuudhaaf, gabaallee gurgurachuudhaaf, feetan itti fuudhaaf, fedhan itti heerumaa jedhe. Manni kun akkana bareeda. Gatiin warri himatu miliyoona 2,100 dallaalli miliyoona 2,500 jetteetti. Warri dallaalaa tirfii gootee himatteetti na dhossaa.